Ashamaa harka fuuni jechaa dhaggeeffattoota hordoftoota daawwattoota ciroo golaadhaa akkam jirtan nagaa fayyaa jechaa akkuma suuraa irratti agartan avokaadoo yoo nyaannu faayidaalee argannuun qabadhee isiniif dhiyaadhe egaa na hordofaan afeerraa kiyya jechuudha. Avokaadoo yoo nyaannu faayidaalee argannu keessaa haga tokko kana jechuudha. Tokkoffaratti qabiyyee garagaraatiin sooressa avokaadoon tokkichi kan nuti guyyatti barbaannu keessaa vitaamin K parsantii 26, fooleetii parsantii 20, vitaamin C parsantii 17, potaashiyeem parsantii 14, vitaamin B5 parsantii 14, vitaamin B6 parsantii 13, vitaamin E parsantii 10 of keessaa kan qabu nuuf kennaa jechuudha. Lamaffaratti nyaata coomaan yookaan faatii baay'ee kan of keessaa qabu yoo ta'u coomni isaa akka cooma kaaniin biroo kan nama miidhuu miti jechuudha. Onnee keenya irrattis akka cooma warra kaanii miidhaa osoo hin taane fayyummaa fidaa jechuudha. Sadaffaratti keemikaalota antioxidants jedhaman waan of keessaa qabuuf fayyaa ija keenyaaf tumsa guddaa kennaa jechuudha. Afuraffaratti dhukkuba busaa yookaan joint kan arthritis jedhamu nurraa ittisuuf ga'ee guddaa qabaa jechuudha. Shanaffaratti nyaanni garaa keessatti keessumaa kan biqiltoota irraa nyaannu akka daakamu better digestion kan gochuudhaaf hedduu fayyadaa jechuudha avokaadoon. Ja'affaratti avokaadoo namoonni nyaatan namoota avokaadoo hin nyaanne irraa fayya qabeeyyii healthier kan ta'anidha jechuudha. Egaa fayyaan faaya avokaadoo yoo nyaanne fayyaa aganaatii fi vitaaminoota akkanaa yoo kan irraa argannu taate maaliif hin nyaanne? Avokaadoon yeroo baay'ee avokaadoon rakkishalleedha. Avokaadoon bakka maratti hin argamaa jechuudha. Avokaadoo yoo nyaanne kan fayyaa argannu yoo taate avokaadoo haa nyaannuun isiniin jaa. Egaa dhaamsi kiyyaasumaan sheer waliif godhaadhaa turtii gaarii.